Hello, akkam fayyaa keessanii jirtu jecha barnoota gabaabduu amma qabadhee jiru gaaffii maatii irratti kan hundaa'e taa'umsi daa'ima gadameessa keessa jiru yoomi kan nu yaaddessuu qabu yoo kamti sirriidha kamti sirrii miti kan jedhudha. Daa'ima gadameessa keessa jiru haala kamii yoo taa'e sirriidha haala kamii yoo taa'e sirrii miti yoomi immoo kan nu yaaddessuu qabu kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Haalli taa'umsa daa'ima wayita ulfaa kan hanga ji'a 8 murtaa'aa miti. Ulfi hanga ji'a 8tti daa'imni haala kamiinuu taa'uu danda'a jechuudha. Mataan galgalees ta'uu danda'a, dalgas ta'uu danda'a, udduudhaanis ta'uu danda'a. Kun rakkoos hin qabu, waan nama yaaddessus hin qabu. Hanga ji'a 8tti daa'imni gadameessaadhaa keessa jiru haala kamiinuu taa'uu kan danda'uu fi murtaa'aa kan hin taanedha. Kana jechuun akkamii teessumni daa'ima ulfa ji'a 8 gadi guyyaadhaa guyyaatti garaagarummaan qabaachuu danda'a, akka jijjiiramaa deemuu danda'a. Har'a mucaan dalga ciisee jiraachuu danda'a, boor immoo mataan gadi garagalee jiraachuu danda'a. Jijjiiramuu danda'a jechuudha guyyaatii guyyaatti ji'a 8 jalqabaa yeroo ulfaa. Haa ta'u malee wayita guyyaan da'umsaa dhiyaachaa deemu taa'umsi daa'imaa murtaa'aa fi kan hin jijjiiramne ta'aa deema. Ji'a 8 booda garuu da'umsi dhiyaachaa deemaa jira waan ta'eef haalli taa'umsa daa'imni gadameessa haadha keessa jiru murtaa'aa kan ta'e fiksir kan ta'ee fi yeroo hedduu kan jijjiiramne guyyaa guyyaan kan jijjiiramnee fi kan itti yaaduu qabnu ta'a jechuudha. Yeroo kana fiksir kan ta'e ta'a naannoo gara dhumaa. Haalli taa'umsa daa'ima wayita kana akka armaan gadiitti ta'a. Ulfa persentaa 95 yookaan haadholii daa'ima gadameessatti baatan persentaa 95 biratti ulfa ji'a 8 booda yeroo da'umsi dhiyaataa deemu mataan daa'imaa gara balbala gadameessaatti yookaan mataan daa'imaa gadi galagalee kan jirudha jechuudha. Gara balbala gadameessaatti. Kun isa noormaal ta'edha, isa sirrii ta'edha. Yeroo kana egaa daa'imni mataadhaan dhufaa jira waan ta'eef wayita kana haadholiin ciniinsuun da'uu ni danda'u. Inni noormaaliin inni sirriin kanadha jechuudha. Daa'imni mataansaa gadi galagalee dhufu. Yeroo hedduu dubartoota persentaa 95 ulfaa'anii garaatti baatan persentaan 95 haala kanaan ta'a jechuudha daa'imman. Haa ta'u malee persentaa 3 kan ta'an immoo dubartoota 100 ulfaa'anii jiran keessaa persentaan 3 taa'umsi mucaa taa'umsi isaa yookaan udduun gara balbala gadameessaatti garagalu taa'ee dhufu yookaan miillaan dhufu yeroo kana egaa mataadhaan hin dhufne waan ta'eef kan sirriin mataadhaan yeroo dhufanidha. Taa'anii yeroo dhufan yookaan udduudhaan yoo dhufan yookaan miilaan yoo dhufan yeroo kana haalli da'umsaa ulaagaalee adda addaa gara biraa irratti hundaa'a. Ciniinsuun da'uun dhiisuu dandeessi jechuudha. Tarii fakkeenyaaf ulfaatinni mucaa guddaa yoo ta'e kanaan dura opereeshiniidhaan deesseetti yoo ta'e yookaan ulaagaalee adda addaa gara biraa ilaaluudhaan ogeessi murteessa jechuudha. Kun taa'umsa sirrii miti jechuudha. Taa'anii daa'imni taa'ee dhufuun yookaan udduudhaan dhufuu fi miilaan dhufuun taa'umsa sirrii miti. Kun yeroo hunda mudatu dubartoota 100 keessaa persentaa 3 qofatu haala kanaan daa'imni ta'ee dhufa. Darbee immoo dubartoota muraasa biratti persentaa xiqqoo kan ta'an immoo daa'imni mataatiinis utuu hin ta'in taa'ee utuu hin ta'in dalga ciisee dhufa. Kun wayita hordoffii yoo mul'ate ogeessa fayyaan hanga tokko jijjiiramuu ni danda'a. Daa'imni dalga ciisee dhufe mataanis miti taa'umsaanis miti miillaanis hin dhufne dalga ciisee dhufe yeroo ulfaa naannoo ciniinsuun dhiyaataa deemu adda bahee hidhatee dafee osoo ciniinsuun jalqabiin hanga ta'e ogeessi harkaan garaa kana kan irra qaqqabuudhaan sirreessuu ni danda'a hanga ta'e jechuudha. Haa ta'u malee kan naannoo sirraa baate yookaan tariitii wayita ciniinsuu yoo argame dubartiin tokko ciniinsuudhaan mana yaalaa dhattee daa'imni garaa ishee gadameessa ishee keessa jiru dalga ciisee dhufee yoo ta'e sizeeraan sekshin yookaan opereeshiniidhaan da'uu qabdi jechuudha. Akkuma armaan olitti jenne hanga ji'a 8tti haalli taa'umsa mucaa dhaabbataa kan hin taanee fi guyyaa guyyaatti jijjiiramuu kan danda'udha jenneerra. Ji'a 8 booda garuu dhaabbataa kan ta'ee fi yeroo hedduu kan jijjiiramnedha jenneerra. Egaa ji'a 8 booda yeroo hedduu dubartoota persentaa 95 biratti akka suuraa irratti argaa jirtan kanatti daa'imni mataadhaan dhufa kan raayitiitti ta'e kan mallattoo raayitiitti ta'e kun haala taa'umsa sirriidha jechuudha. Yeroo da'umsi dhiyaachaa deemu haala kanaan yoo taa'ee ta'e daa'imni dubartiin sun ciniinsuun da'uu ni dandeessi. Inni suuraa irratti argitan gidduu jiru kun immoo daa'imni taa'ee dhufe yookaan udduudhaan dhufe jechuudha. Inni kun
akkaataa itti haati itti deessu kan murteessu wantoonni adda addaa jiru. Fakkeenyaaf ulfaatina mucaa dabalata kanaan dura baqaqsanii ilaaluudhaan deessee itti himuu hin dandeenye waan adda addaa ilaaluudhaan ogeessi murteessa. Inni sadaffaa immoo daa'imni dalga ciisee yeroo dhufudha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana jechuudha. Yeroo kana egaa ciniinsuun da'uun hin rakkisa jechuudha. Mucaas haadhas miidhuu danda'a. Kanaaf inni taa'umsa sadaffaa kun yookaan inni dalga ciisee dhufe kun baqaqsanii yaaluu barbaaduu danda'a jechuudha. Kanaaf taa'umsi daa'ima gadameessa keessa jiru yoo sirrii ta'uudhaa baate haadha irrattis ta'e daa'ima irratti rakkoo hamaa fiduu waan danda'uuf hordoffii wayita ulfaa haalaan fudhachuun barbaachisaadha. Keessumaa gara dhumaa yeroo ciniinsuun dhiyaataa deemu haala taa'umsa mucaa ofii ogeessa gaafachuun ogeeyyiinis haala taa'umsa mucaa ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafuu akka ciniinsuun dhufaa deemuun haala taa'umsa mucaa keessanii adda baasuu qabdu. Erga ciniinsuun dhufee booda erga rakkoon dhufee booda adda baasuurra dursanii ogeessa mariisanii adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.